gartee artistii Kadir Martuudhaa Joowwan irraa qabaa jettanii hawaasa Harargeetti iyyachaa jirtan ergaa kana dhaggeeffadhaadha. Kadir Martuu dhuguma dubbachuudhaaf Kadir Martuu gootaa Jawaarii wajjin madaalamullee mi dhugaa dubbachuudhaaf Jawaarii fi Kadir jechuun haga dachii fi samiin adda fagaatan. Kana yogguu jiru namni hawwal caalu hojiidhaani. Jawaar Oromootu nama isa godhe, Oromootu dhiira isa godhe, Oromootu hayyuu isa godhe, Oromootu jabaa isa godhe. Kadir ammoo Oromoodha jabaa godhe Kadir, Oromoodha dhiira godhe Kadir, Oromoodha hayyuu godhe Kadir. Laal garaagarummaan kanaa bara. Laal Kadir gargaarsa nama kamiyyuutuun osoo hin gargaaramin lafee isaa caccabsee Oromoo godhe, Oromoo dhiira godhe, Oromoo nama godhe, Oromoo kutaa 11 akka isaan mirga isaaniitiif falmataniif lafee isaatiin ijaare Kadir. Jawaar Oromootu dhiira isa godhe. Kana yoo fudhattan waliif galla. Fakkeenyaaf Jawaar akkamitti Oromoon dhiira gootii, Oromoon dura Oromoo facaatuudha waliin qabee maal jedhee akkana godhee waan hin dandeemne dandeemsiisee abdii Oromoon muratte hunda abdiitti horee bilisummaa fidee isaa bilisummaa fide. Dhaggeeffadhu jaala kiyya. Sirriitti dhaggeeffadhu. Jawaar nama chaansii argatee yeroo argatetti fayyadamuu dadhabeedha. Addunyaa tanarraa namni akka Jawaar chaansii argate hin jiru. Namni akka Jawaar yeroo argate hin jiru. Akkuma addunyaattu gaafni Jawaar qabsoo keessa galu Oromoon qabsooytee dorrobdee namuma isii dhalchiisu barbaadde. Saasan Jawaar Oromoo wajjin wal argate. Oppiidiyoon akkuma beekamu jijjiirama kana Oppiidiyoodhaatu dhibba fidee dabballee Oppiidiyoo fide malee Jawaar hin finnee isiniin jechaa turan. Waggaa 5 dura bikkumaan amma jiru kana taa'ee yaa ummata Oromoo Jawaar qabsoo ootanan finne. Jawaar abbaa qabsootii miti. Jawaar abbaa qeerootii miti. Abbaan qeeroodhaa Oppiidiyoodha. Abbaan qabsoodhaa Oppiidiyoodha. Jawaar yoo isin yeroo gabaabaa booda mooraa wayyaanii keessatti Jawaar hin argin, mooraa nafxanyaa keessatti Jawaar hin argin, ani Iskandar Alii Ursootii mitiin isin jechaa ture. Oolee bulee wanni ani waggaa 5 dura dubbadhe ifaaf bilisatti itti dhuftan. Ifaaf bilisatti. Oppiidiyoon waan ajaa'iba isinitti ta'u yeroo Mallas Zeenaawii du'ee aangoo fudhachuudhaaf muummicha ministeeraa fi keessaa baasuudhaaf gungummii jabduu godhaa turte. Wal sassakaaltee ta'uu dadhabde. Hayilamaariyaam jala kufte. Waggaa 5 Hayilamaariyaam bulchisan aarii guddaadhaan jala bulte Oppiidiyoon. Waggaa 4 sadeessan aarii guddaadhaan guutamte jirti Oppiidiyoon.
jijjiiruudhaaf yaada san jijjiiruudhaaf qabsoodhaan murattee dabballee isii leenjistee istiraateejiidhaan itti deemaa turte. Suni yeroodhaa wajjin wal simee tokkummaa OPDOdhaa sirna san jijjiiruu gubbaratti tokkummaan OPDOdhaa waliigalteen OPDOdhaa cimtuu turte. Sirna san jijjiiranii maqaa Oromoon muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeessu, Oromoon maxxantuudha, Oromoon nama jala bulti, Oromoo namaatu ergata jedhu kana jibbanii quufanii waan jiraniif yeroo sanitti akka fedhan tahanii wareegama fedhan kafalanii maqaa kana jijjiiruu qabnaa jedhanii walii galanii turan. Carraa kana atu biyya keessa ture. Tokkummaan hayyoota biyya alaatis sirna san kuffisuu irratti tokkummaa cimtuu akka sibiilaa qabaachaa ture. Carraa kanaatu biyya alaatis ture. Carraa biyya keessa ture fi carraa biyya alaa ture lameen kanaatitu Joowar mudate. Joowar akka kalee qeeroo jee qeeroo gabbaasee jijjiirama fidetti inshaa Allah hoggu sagal baqee hoggu sagal yoo dhine hin dandahuu hogguu isin hin jennu akka nama lafaa kaaneetii miti. Haala siyaasa qabatamaadhaa rukniyaa hundaan xiinxalleeti. Joowar amma yeroo ammaan tanaa barreeffama isaa gubbarratti mootummaan kufee mootummaa dadhabaadhaa mootummaa akkanaatii wanti hin jenne hin jiru. Yeroo mootummaan kun kufee nama qaadhimaa dhaafaa jira. Maaliif akka gartee warri OPDO yoo keessa jiru akka nagaa dhiban jee qara kana sochii godhu. Hariifa beektaa. Nama qaadhimadhaa nama sirriitti siin bulchuu madireeshin fajaa. Deebi'ee faarsee bultoota gartee ammaan tanaa kana gaafa mootummaa qabattan makkam gootan fajaaniin koomentiidhaan warri isaa innis deebisaa kennee fi hojii hojjetee bultoota goona jaa. Hojii humnaa fi jechuu isaati. Joowar jaalattanis jibbatanis hangaasuun Joowar abdachuudha jiru hangaasuu Oromootii miti. Hangaasuun Joowar abdachuu jiru hangaasuu Shaabiyaatii fi hangaasuu Wayyaaneeti. Rooba achi didichuu jiru Joowar abdachuudha jira. Rooba kana ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Oromiyaa gubbarratti carraa roobuudhaa ni kannaa fi kan jiru waan biraatti waan waliin itti yaanii agarra. Kan lammaffaa maqaballeessiin Joowarii fi gurubbiin Joowar ammaan tana muummicha ministeeraa rabbanu jirtu kuni gama Oromootiinis laalamma gandoon argachuudha maal jee. Yeroo ani uchi guddaa ministeera turetti Abiy Ahmed dhufee gurbaa kana ni beektaan jee eenyuun beekaan jeeni akkamii dubbiin isaatiin jee wallahi nama jijjiirama kana akka gaariitti diploomaasii irratti hojjechuu jiru nama jabaa ta'uu isaatiin beekaa. Hojiirra malee rukniyaa biraatiin waliin beeknu hojiidhaan ammoo nama jabaadhaa fi akkasuma diploomaasii irratti nama cimaa ta'uu isaatiin beekaan jeeni itti amantaan jee dhibbaan dhibbatti hojiidhaan hojii irratti itti nama ammoo waan biraa hin beeknu jeeni. Hojiin isaa bareedduudha. Akkamiin nama Wallaggaa amantanaan jee bara Wallaggaa isini Abiyyiitu gandoon jee. Warri Abiy wajjin ture akka gandootis garaagarummaa Oromoo keessa babal'isuudhaaf warri Oromootis amma kalee gala jaallamee keessa maal jira. Abiy makiinaa qopheeffatee jira. Kalaas deemuuf deemaa jira miidiyaa maaraa gubbara dhaqee kan hin gallaksiisan jechuudha. Kanaaf jara keenya Kadir Bartuu itti haa cabsu. Roobni kun yoo ka roobu taate kan Oromootii miti kan Joowarii fi kan warra lixaati. Oromoon injifattee injifannoo isii tikfachuu dadhabdee koftee jaama. Oromoon akka itti fuftu dhalli boruu akka miidhamne feenaan Abiy Ahmed wajjin fuuldura keessaniifaa Iskandar Alii Warsooti.